الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا يانتو أسلا جلت أرجمتن نجانكو بكجرت تسناك كابو بكجرات سنين جتشا حرة قرص بريدو تكن كبدي سنين رفاتو جرا شمرن dubartii taanee uumamnee namni jireenya mataa keenyaa hin jiraanne hin jiru jechuudha yoo rabbi umurii nu dheeressee nu jiraachisee egaa ka gorsa kanan qabadhee tokara keessan dhufe hojjechaa tan inni nu hojjedhu kunis maalis hojjettanii bulluqa egaa ka bulluqni nama ijaaruuf keessattuu dubartii deessee dubartii rakkoo guddaa qabdu baay'ee ni ayyamama jechuudha wanta dhangala'oo ta'ee fi akkasuma mooyyuu keessattuu dubartii deesse ka manni yaalatti illee ayyamaaf jechuudha dhugeen gorsa jechuudha ayyamu sun ta'e gorsani gorsu waan akkanaa kana fayyadamii siif qulqulleessa garaa kee waan jedhamu jechuudha egaa ka ani maaliif qopheeffatte ayyaantu naan jechuun ni dandeessu dhugaan isiniin jedha midhaan bulluqaa kun midhaan aynata baay'ee walitti dabalamee qophaa'edha eenyuun naa qopheesse maatii kootitu naa qopheesse jechuudha akkuma nani galiin midhamtee dhuftee itti fayyadamee midhaan marqaatillee midhaan bulluqaatillee naa qopheessan wanta ganama ol keessa galgala gadi fiigdee fuutaa kan jedhamu sanidha jechuudha ani baay'een fayyadamnee nan ol kaayee midhaan bulluqaatillee marqaallee hanga tokko fayyadamnee jechuudha mana keessa fayyadamnee nan ol kaayee har'a kamaaliif hojjechaa jirti ogaa jettan ta'e viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha warroonni immoo chaayinaa laayyaantu asallaatti faarawaa taatan hoggaratan sabiskiraayibii godhuun barumsa guyyaa guyyaan asirratti darbu hordofuun dagatinaa isiniin jecha egaa ka har'a maaliifan hojjedhe naannoo keenyatti xiqqoo dubartii wayititu dingata wanti ta'e yookaan immoo tasa wanti ta'e wayii mudate jechuudha inni sunis maaltu mudate hoggaa jettanii ganaa ji'a torbaadha egaa ka ji'a torbaa miti ji'a sagaliyyuu kara dhumaa hoggaa geesse malee keessattuu oromoon baay'ee sodaata midhaan marqaa dubartii hidhamee hin taa'u jedhu jechuudha kanaafuyyuu namni dafeetu midhaan marqaa hin qopheeffatu kanarraa kan ka'e kaashiin ganaa guyyaa torbaadha jechuudha sorry ji'a torba keessa jirti ji'a torbanii kana keessatti ka muudannoon addaa muudatee asumaan dhugaa humnan qabaa kan jechuu osoo hin ta'in gaafa garaatti nama hafteerraa namni kamuu of eeggannoon dirqama dhugaan isiniin jedha maaliif atumna qabaattee fi miti jechuudha rabbii gaditti atis wanta of eegdu jiraachuu qaba egaa ka obboleettiin tun maal taatee akka carraa du'a wayiitu tuyyuu jira achi hoggaa dhaqxeetoo dhuftu mucucaattee lafa dhoofte jechuudha mucucaattee lafa dhoofte ji'a torbaati jechuudha ji'umallee maal mataarra maalan ta'ee xiqqoo ishiin ani wanni jedhelleedha hojiittan ariifadhe dafeetan hojjedhee geessaaf jedheetu jechuudha bulluqaa mana yaalatti galte har'a hojjedheeti fangeessaaf jedhee tananii akkatti fayyadamtu jedheetoyi dingata ka ergaachi deemtee guyyaa sadaffaadha mana yaalaa yaaduma ishiin ka kufiitii sanillee baay'ee bootaatti hin kenne tokkoffaa nama jabduudha dhugaa dubbachuudhaa fi nama jabduu waan jedhu kam cimtuudha jechuu kooti malee umurii jechuu kooti miti kanarraa kan ka'e ishiin baay'ee bootaatti hin kenninee tureeyyuu akkana mudannoo kanaan mudata jetteetoo jechuudha garuu asumaan ammaan isiniin jechuu jaaladhaa bulluqni maa akkatti ammaasal ta'uunaan jettan ta'e shiroo miti kan itti gootanii kaataniitu akka dafuu eddan bulluqni kanuma dura butute kanatu biradistiitti qabataa deebi'eet immooyyuu akka gaaggolaa godhate jechuudha haga inni bilchaatutti harki irraan fudhatamu hojii keessaa hojii nama dadhabsiisu jiraate taanaan hojii bulluqaati irra jirii ani waanumaan galgala natti mijanneefani ol kaa'ee natti fakkaata yeroo baay'ee maaliif isa qabdi taanaan bakka tokko maan sochaatu yoo as deebitu hin gaaggolaa kanaafan akkatti bulluqsaa jira jechuudha warri hojjettan ni beektu ka warri hin beeknellee asumaan bara boru jireenya jiraattu waan ta'eefiyyuu kormaan handaanqollee iyyaa jira sa'aatiidhaan iyyaa'edha maamiree kormaan handaanqoo sa'aatii karaa amma sa'a 8 natti fakkaate achin tureetu dhufe jechuudha achi turee gizeen dhufuu callisaniituma namni buna minaamina hojjechaa jira malee ishiidhaa waan tokko homaan qopheessine achiin kara manaa dhufe amma bulluqa ishiidhaa daffisaa jira jechuudha maaliin godhee midhaan marqaa manatti kan qabusan nan geesseef Oon kana jedhu ijoollee gurrummaa yookaan immoo arjummaa mul'isuu osoo hin taane wanti ol keessan isinii miti ollaallee ni fayyada jechuuf malee oomaa icciitii biraas keessatti qabaate kuni arjummaa guddaa ta'ee dubbachuu kootiif miti isuma dhugaan isinii jedha garuu wanti ollaa kee jiru akka keetiitti ilaala yeroo baay'ee ollaa kee haadha keetii ol ollaa kee kabajii ollaa kee wajjin jiraadha
du'a keetillee kan afaan keessii xaragu gaafa dadhabdillee kan afaan keessii xaragu maatii keetii ollaa wajjiniin jiraatudha. Isuma dhugaan isiniin jedha ollaan uffata duraan hoggaa jedhanii anaumaan itti baay'ee jechuun jireenya itti jiraattu gaafa itti jiraattu barta waan ta'eef agasmara bootaatti hin kennuutu amman argeechuudha. Ollaan maal akka namaa godhu maatiin kee koo bakka ati bareeddetti yookaan bakka ati waa jettetti sitti dhufuu danda'u si qaqqabuu danda'an isaayyuu networkiin diduu danda'a yeroo san xodoo deewu fiiganiiti miti kasi bira gaan ollaan kee garuu haxiirree cabsee dhufe sitti seena jechuudha. Kanaafuu waggaan laalu namni bakka homtuu wanti qopheessan homtuu hin jiru waan tasaatidha. Waan tasaa ta'ee daanti jalaa deebitee ishee fuudhanii too galan jechuudha karaa manaayi. Fuudhanii gallaan ishiin hin ciifte namoonni garuu ni yaa'a kan yaa'illee bunuma minaamina malee wanti ishiidha. Galeetan waggaan laalee too jedhu bakka hojjedhee geessuu fi qabadheetam amma bulluqa hojjechaa jira jechuudha. Minaan marqamuu akka achitti qophaa'uufiif hojjedhee asii geessurra jedhee tanan achitti geesseefii jira jechuudha. Kana waggaan jedhu maalinni wanti mana keenya keessa jiru gaafa ollaatti waa galee bakka callisuu hin qabnu. Waan danda'ameen waan humna keetii oliitii miti kan namaa ta'uu qabdu ofii keetiif humna kee ol jiraachuu hin dandeessu waan humna keetiitiin jiraatta malee jechuudha waan humna kee qabu san immoo dhugaa garuu waaqayyo dhiifama naaf haa godhu kan harki mirgaa kenne harki bitaa beekuu hin qabu jedha macaafni keenya garuu isarra darbeetan barumsa jedheetan dubbachaa jira malee wanna namaa godhan bakkeetti akka dubbatamuyyuu dhayyamu jechuudha garuu maalinni barumsaadha. Bakka barumsa waan ta'eef gorsa waan ta'eef han qabadhee too dhufe malee isiniin jedha. Egaa ka haala kanaanan hojjedhaa booda mooyyuu feermuuzitti naqee tanan hoggaan isinitti argisiisa jechuudha. Maaliif feermuuziin hin turaa achuma qadaada feermuuzitti qicaaf yookaan immoo burcuqqoo ofiitti dhugdullee yoo jiraate burcuqqoo ishiin iddoo yookaan immoo qadaadatti qicanii fi achuma ho'aa haga galgalaatti fayyadamuu dandeessin taasaa 24 feermuuziin hin teechisaa baay'isawee feermuuziin Oggaa bitattanillee jechuudha warri feermuuzii bitattanillee yoo bitattanillee feermuuzii isa biffee keessa taa'ullee kan kophaa isa mooyyuu wanta ho'aatti daffifattanii itti naqattanillee feermuuzii isa roormaanii jechuudha kan hadagaa danda'ullee bitattanii teechifachuu dandeessu jechuudha. Aannan qaba waan ta'eefuyyuu booda isinittan argisiisa bulluqni erga birchaateen boodan isiniin jechuu jaaladha. Egaa haala kanaan midhaan kun midhaan aynata adda addaa midhaan aynata of keessaa dhabeen jiru hatta talabaa baaqelaa ataraa shumburaadha garbuudha bakka gosa hajjaa gosa midhaanota adda addaa as keessatti jira walitti nam'ee maatiin naa qopheesse jechuudha akkuma nani galeenii itti fayyadamii yeroo tokko galgala si jabeessaa naan jedhaniitu jechuudha sababbiin isaa gaafa biyya ormaatii galan ka hoggaa galan dadhabbiin ni jira. Mana ormaa keessattuu kichiinii keessa dhaabbachaa oolla waan ta'eef ani baay'een fayyadamne garuu har'a mooyyuu kun ollaa kootuu fayyada jechuudha. Wanni ol kaatanii fuudhanii jedha Oromoon. Egaa ka gorsa tana faayidaa guddaarraa argattan jedhee tanan yaada. Ogummaa illee nama barbaachisa. Maaliif ijoollee mana keessanii dhufe namni waan dhabin. Dhugaan isiniin jedha mana namaa dhaqxanii waa dhabuu wayya mana keessan dhufee namni waan dhabin maaliif ogummaan illee achi keessatti argama waan ta'eef boru mana keessan dhufee namni waa hoo arge ogummaan illee saanuma bira jira jedheetuma namni ogummaaf illee kara keessan imala jechuudha. Kanaafuyyuu hunduma caalaa rabbiin ogummaa nuuf haa baay'isu nuti warri dubartootaa jechuudha. Ogummaa yoo qabaanne ni jiraanna. Waaqaa gaditti jechuudha. Kanaafan isiniin jechuu danda'ee egaa ka viidiyoo tana hin jaalattan jedhee tan abdii qaba. Dhugaa viidiyoon tu faayidaa qabdi jedheen abdii qaba. Har'aa viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaataa bakka jirtanitti nagaanaa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Booda moo walitti deebina. Soorii edaa viidiyoon xumurree booda viidiyicha isinittan argisiisa ergan bilcheechee feermuuzitti naqadhee jechuudha qabadhee tanan deemaa kanaaf amma garuu asirratti xumure.